Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota chaanal YouTube Kamaal Appii akkasuma maamiltoota peejii Kamaal Appii nagaa jirtu anna gahuuti alhamdulillah. Har'allee viidiyoo bareedduu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Garasitti osoo hin darbiin garuu warri hanga har'aatti peejii kiyyaaf maamila hin taane feesbuuka keessan irra seenaatii Kamaal Appii jedha barreessaa isa kana jechuudha. Isa kana follow godhaati itti fayyadama. Akkasuma chaanal YouTube kiyyaaf warri ammas maamila hin taane YouTube keessan irra seenaatii Kamaal Appii jedha barreessaa logoon isaa kana isa kana subscribe godhaati videos kan jedhu irratti yoo dhooftan viidiyoolee hedduu as jala argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadama. Egaa gara barnoota har'aatti yoo kaas deemnu ta'e akkamitti intarneeta keenyarra jechuudha browsera bilbila keenyarra jiru irraa fakkeenyaaf kan akka Chrome, Operaas haa ta'u kanneen irraa image yookiin footoo barbaanne gara gaalarii keenyaatti akkamitti akka gadi buufannu isin agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Mee kana isin agarsiisuudhaaf an amma Chromeedhaan isin agarsiisa. Chrome kiyya keessa seenaa jechuudha. Chrome kiyya keessa seeneeti fakkii bakka kanarratti ni argitu asirratti ni dhawaa new tab kan jedhu kanarratti cuqaastu jechuudha. Egaa bakka search jedhu kanarratti gadhabuudhaan maqaa footoo yookiin image barbaaddanii san itti barreessitu. Fakkeenyaaf an amma kaar fakkiilee makiinaa waan barbaaduuf kaar jedhee itti barreesseeti search godhaa jechuudha. Search godha. Search wagguu gootan haala kanaan isin fidaa jechuudha. Sana booda images kan jedhu kanarratti al takka cuqaastu. Haala kanaan footoodhaan yookiin imeejii konkolaattota garaagaraa isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan. Sana booda kan barbaadan irratti al tokko cuqaastu. Fakkeenyaaf kanarratti ni cuqaasa. Sana booda sakandii lamaaf asirratti quba keessaniin gadi qabdu jechuudha. Haala kanaan sakandii lamaaf hogguu gadi qabdan download images kan jedhu asitti isinii dhufa. Download kan jedhu ammas kun iddootti download gootan isin filachisa. Download jettanii asumatti dhuftanii haala bareeda ta'een isiniif bu'aa jechuudha. Haala bareeda ta'e kanaan mee ammas kan isin garsiisa. Gadi qabdu sakandii jalqaba irratti isarra gadi cuqaastu haala kanaan sana booda sakandii lamaaf gadi qabdu jechuudha quba keessanii. Download images kan jedhu kanarratti al tokko cuqaastu download kan jedhu tokko jechuudha. Haala bareeda ta'e kanaan haasawaa qabu kanaan gara gaalarii keessanitti isiniif bu'aa jechuudha. Hanga barbaaddan erga haala kanaan download godhattanii gara gaalarii keessanii deemtudha. Isin kun isinirraa eegamu idduma sarchii kanarratti kan barbaaddan san jechuudha. Maqaa wanta buufachuu barbaaddan san ingiliffaan asirratti barreessuudhaan sana booda sarchii gootanii images kan jedhu dhuftaniiti. Kan barbaadan keessaa irratti cuqaastanii haala kanaan erga buufattanii booda as keessaa bahuudhaan gara gaalarii keessanitti deemtanii ilaaltu jechuudha. As keessa seentu waaw akkuma argitan kunoo konkolaattota amma daawunlood godhe as keessaa argadha jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'e kanaan biraawuzaroota intarneetaa bilbila keessan irra jiru fayyadamtaniiti gara gaalarii keessanitti footoo barbaaddan yookiin imeejii barbaaddan haala salphaa kanaan buufachuu dandeessan jechuudha. Egaa viidiyoo tan akkuma guutuu isii daawwattanii kaataniin hiriyoota keessaniif sheer godhaa akka irraa fayyadaman. Anka isin wajji ture Kamaal Ibraahim maqaan chaanal YouTube kiyyaa Kamaal Appiidha. Hanga sagantaa biraatti